Champions League ni kilaboota Awurooppaatillee gaafa sanbata Allianz Areenatti yeroo jalqabaatiif Paris Saint-Germain shaampiyoonii ta'uudhaan goolii 5-0 Inter Milan mo'achuun isaanii ni yaadatamaa. Kana wajjin wal qabatee koreen qopheessituu dorgommichaa Osuman Dembele taphataa cimaa Champions League Afrikaa bara kanaa jechuudhaan filateetiin jira. Kanaan ala Desiree Doué ammoo dargaggeessa cimaa Champions League Afrikaa ta'uudhaan badhaafamaniitiin jiru. Taphattoonni kunneen lamaanii simboo waancaa Champions League Afrikaa Awurooppaa bara kanaati jenneetiin kaasuu dandeenya. Taphattoonni kunneen lammiin France Mazur Osuman Dembele Champions League Afrika Awurooppaatiin bara dorgommii kana gooliiwwan 8 galchuun kubbaawwan goolii ta'an 16 Waylansaaf mijeessee kenneetiin jira. Kanaanis taphataa cimaa Champions League Afrika bara kana ta'uudhaan kan badhaafame Rafinhaan gooliiwwan 13 galchee kubbaawwan goolii ta'an 9 mijeessee kennee tilmaama injifannoo argateeti kan ture. Haa ta'utii garuu Mazur Osuman Dembele taphataa cimaa Champions League Afrika jedhamuudhaan kan inni itti badhaafame badhaasa Ballond'or illee taphattoota argachuu danda'an keessaa tokko akka ta'e himamaatiin kan jiru. Dargaggeessi ganna 19 Desiree Doué ammoo taphataa dargaggeessa cimaa Champions League Afrika Awurooppaa ifama jedhamuun badhaafameetiin jira. Taphataan kun tapha xumuraa Champions League Awurooppaa kanaan gooliiwwan 2 galchee kubbaa goolii ta'e tokko Waylansaaf mijeessee kenneetiin jira. Simboo dorgommichaati. Taphataan kun qixa Lamine Yamal Champions League Awurooppaatiin bara dorgommii kana taphataa leellifamaatiin jirudha. Tapha xumuraatiin ammoo haalli inni ittiin taphattoota Inter Milaaniif matbu'ooti ta'e gooliiwwan 2 galchee kubbaa Hakimiin galcheef haala mijeesseetiin kenne. Desiree Doué taphataa cimaa dargaggeessa Champions League Afrika Awurooppaa jedhamuudhaan kan badhaafame bara dorgommii darbe ni yaadanna. Jude Bellingham taphataa dargaggeessa cimaa Champions League Awurooppaa, Vini Junior ammoo taphataa cimaa Champions League Awurooppaa kan jedhamaniitiin turani. Amma garuu Osuman Dembele taphataa cimaa Champions League Awurooppaa, Desiree Doué ammoo dargaggeessa cimaa Champions League Awurooppaa bara kanaa ta'uudhaan filatamaniitiin jiru. Garee cimaan Champions League Awurooppaa bara kanaatillee ifoomeetiin jira. Gianluigi Donnarumma gool eegaan warra Paris Saint-Germain gool eegaa cimaa jedhamuudhaan filatameetiin jira. Nuno Mendes taphattoonni Paris Saint-Germain danuun isaanii kan itti filatamanidha. Marquinhos fi Hakimiin sarratti isaarratti akkasuma Bastooniin taphataan Inter Milan sarratti isaarratti filatamaniitiin jiru. Qarqara gara jidduutiin Rafinha fi akkasuma Yamal bitaa fi mirga irratti yoo filataman Rice Arsenal irraa Vitinhaan Paris Saint-Germain irraa filatamaniitiin jiru. Osuman Dembele fi Desiree Doué sarara fuulduraatiin taphattoota yookaan immoo garee cimaa Champions League Awurooppaa bara kanaa keessatti hammatamaniitiin jiru. Paris Saint-Germain taphattoota 7 shaampiyooniin dorgommichaa kan inni filachiise. Kanaan ala Barcelonaan Lamine Yamal fi Rafinhaan filachiiseetiin jira. Arsenal akkasuma Rice kan isaan filachiisanii Inter Milan ammoo Bastooniin sarratti isaarratti filatameetiin jira. Shaampiyooniin Champions League Awurooppaa Paris Saint-Germain deeggartoota isaa waliin gammachuu kana qoodateetiin jira. Keessattuu egaa yeroo jalqabaatiif shaampiyoonii ta'een booda Luis Enriqueen kan leenjuu Paris Saint-Germain injifannoo Champions League Awurooppaa irratti gonfatan kana Paris addabaabaayii akkasuma Stadium Parc des Princes deeggartoota waliin gammachuu qoodateetiin jira. Munich Germanittiin ture sanbata Paris Saint-Germain goolii 5-0 Inter Milan injifachuun waancaa Champions League Awurooppaa jalqabaa kan fudhatanii Luis Enrique fi ijoolleen isaanii konkolaataa banaan ta'aniitiin waancaa guddaa abbaa gurra lamaa kana qabachuun deeggartoota waliin gammachuu isaanii qoodataniitiin jiru. Zlatan Ibrahimovic, Cavani, Neymar Junior akkasuma Kylian Mbappe, Messi mallaqa guddaan baasuun kan gufateetiin ture kaloorri tujaarota warra Qatar kan Nasir Al-Khelaifiin durfamu bara leenjisummaa Luis Enrique garuu mallaqa xiqqaadhaan hawwii isaanii dheebuu isaanii kana baaniiti kan jiranii. Rakkoon jalqabaa magaalaatti mudateef garuu daangaa naannoo Stadium Parc des Princes ture of eeggannoo cimaa poolisii magaalaatiin deeggarameeti kan ture. Richiitii dabalatee wantoota boba'an gammachuuf fayyadamuun dhorkaa ta'eetiin jira. Kilabiin Paris Saint-Germain okkorri injifannoo kilabichaa hordofuun mudate balaaleffateetiin jira. Gochi kun garuu duudhaa kilabichaa mootii deeggartoota keenya hedduullee hin ibsu jechuudhaan ejjennoo isaa ibseetiin jira. Kilabichi dheengadda deeggartoota waliin gammachuu qoodachuuf qophii ture irratti deeggartoonni naannoo 10 qofaadha kan hirmaatanii. Pirezidaantiin France Emmanuel Macron gootota Paris Saint-Germain masaraa isaanii Elseetti affeeraa godhaniiti kan jiranii. Kanas ta'e san garuu deeggartoota kilabichaa bahanii gammachuu isaanii ibsachuuf turan keessaa namoonni 2 lubbuudhaan darbaniiti kan jiranii. Namoonni 192tti dhiyaatanis balaa cimaan irra qaqqabuun isaa himameeti kan jiru. Yeroo jalqabaatiif kilabichi kan inni shaampiyoonii ta'e gammachuun magaalaa Paris keessatti ta'aatiin jiru garuu hundaa ol kan okkoraaf illee saaxilameedha. Kanas ta'e san garuu kilabichi okkorri akkanaa kun kilabichi akka hin ibsineedha kan kaasaatiin jiranii. Manchester United Matthias Cunha mallatteessifachuu ifoomseetiin jira. Wolves irraa taphataa kana kan isaan mallatteessifatan Manchester United paawundii miliyoona 62.5 kan faluudhaaf illee
kaffaleetiin jira Manchester United taphataa kana Maatiyaas Kunyaan walii galtee waggaa 5 Old Trafford tursiisuun kan isaan mallatteessifatanii qorannoo fayyaa xumuruu Manchester United Maatiyaas Kunyaa mallatteessifatee dhimma viizaa wajjin wal qabateellee xumureetiin jira taphataan kun amma tajaajila garee biyyaalessa Brazil kennuudhaaf gara sittiin kan inni imalee taphataan kun 2023 paawundii miliyoona 35 ture Atletico Madrid irraa gara Wolves kan inni jijjiirame Maatiyaas Kunyaan taphoota 76 gooliiwwan 31 galcheetiin jira bara kana Ruben Amorim leenji'aa liigichaan sadarkaa 15ffaarrattiin kan xumure Manchester United jijjiirraa gannaatiin of cimsee dhiyaachuudhaaf yeroo gara gabaatti ba'anii Maatiyaas Kunyaan taphataa jalqabaa kilabichaaf mallatteessee ta'eetiin jira gool eegan Liverpool Coman Keller paawundii miliyoona 18 Brentford mallatteessifuudhaaf dhiyaateetiin jira inumaayyuu miidiyaaleen taphataan kun akka Brentford mallatteesse balballoomsaatiin jiru paawundii miliyoona 18 garuu Brentford Liverpooliif kaffaluu qaba jijjiirraa taphataa kana hin ifoomsine hanga ammaatti Manchester Cityin taphataa sarara jidduu kilabichaa Kevin De Bruyne Napolitti makamuusaa odeeffannoowwan bahaatiin jiran ni agarsiisu yaa ta'uti garuu kilabichi Manchester Cityin jechuudha Ryan Cherki Lyon Olympic Lyon irraa mallatteessifachuudhaaf akkasuma Tijani Reinders Milan irraa mallatteessifachuudhaaf hojii cimaa irra jiraachuun isaanii himameetiin jira torbee dhufu keessa taphattoota kanneen lamaan mallatteessifachuu isaanii ifoomsuusi kan eeggamaatiin jiru Pep Guardiolani Manchester United ammoo kilaba qaalii addunyaa lammaffaa jedhameetiin jira Real Madrid kilaba qaalii addunyaa jedhame isatti aanuudhaan Manchester United lammaffaa qabateetiin jira kilabiin Spain Real Madrid doolaara biliyoona 6.75tti tilmaamamuudhaan tokkoffaadha Barcelonaan sadaffaadha Forbes akka ifoomsetti garuu Manchester United doolaara biliyoona 6.6 tilmaamama jedheetiin jira galiin bara 2023 galchee doolaara miliyoona 8 fi miliyoona 34 bara dorgommii 2023-24tti Manchester United sadarkaa 8ffaadhaan xumuruun hirmaannaa Champions League Awurooppaa dhabullee galiin isaa dhibbeentaa tokkoon guddateetiin jira amma garuu kilaba qaalii addunyaa kanaa lammaffaa ta'uudhaan Real Madriditti aanee sadarkaa lammaffaarratti kan argamu tapha walakkaa xumuraa waancaa Nations League Awurooppaa tapha jalqabaatiin gaafa roobii morkiin Germany Portugal wajjin taasisan eegamaa taphattoonni kanneen akka Cristiano Ronaldo garee biyyaalessa Portugalitti dabalamaniitiin jiru kamis ammoo Spain Netherlands kan isheen keessummeessitu waayilummaan Nico Williams fi Lamine Yamal kan itti fedha morkii baay'ee hawwataa akka ta'udha eeggamaatiin kan jiru kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya